Akka saayikolojiin jedhutti tokkoffaa namoonni baay'ee rafan hirriba jaallatan warra gadda qabaniidha gammachuu hin qabanii jedha. Lammaffaa namoonni waan xiqqootti aaran waan xiqqootti bu'an namoota keessi isaanii qulqulluu ta'e namoota garraamii ta'aniidha jedha. Sadaffaa namoonni yeroo hundumaa nama goyomsan soban namoota jireenyi isaanii jeeqamoo ta'eedha jedha. Isin maal jettu? Yaada dabalataa argachuuf foloo gochuun dagatinaa. Galatooma. Namoota nuyi jireenya keenya keessaa balleessuu qabnu shan isinitti maatiin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadha. Akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godha. Namoonni kun hiriyoota keessanis ta'uu danda'u, bakka tokko jechuu dandeessu, bakka adda addaatti walitti dhufuu dandeessu. Garuu jarreen kun isiniif fayyadan. Tokkoffaa namoota gaafa isin barbaaddan yookiis muddamtanii barbaaddan yookiis wayiif barbaaddan isin jalaa badan. Lammaffaa namoota yeroo hundumaa isinii wallaalaa gochuudhaanii isin goyomsuu yaadan akka waan tokko nama hin beeknetti warra isin ilaalan yeroo isin beekaa callistan isaaniif immoo gowwummaa kan itti fakkaatu jechuudha. Yeroo hundumaa kan soban dhugaa afaan isaanii keessaa kan hin baasne namoota akkasii jireenya keessan irraatti fageessuu qabdu. Inni sadaffaa yeroo hundumaa mormii kan jaallatan yookiis negatiiv tiinker kan jennu jechuudha. Waan hundumaa negatiiv kan itti mul'atu poozitiiva isaarra gaarummaa isaarra waan badaa badaasaa kan itti mul'atu jechuudha. Warra mormii baay'isan yeroo hundumaa mormii jaallatanii jechuudha. Inni warri arfaffaan warra dugda duuba nama hamatan yookiis siin dabalate jechuudha. Siiniyyuu dugda duuba kan si hamatanii jechuudha. Namoota kan ofirraa fageessuu qabdu. Inni shanaffaa fi inni dhumaa namoota iccitiidhaan milkaa'umsa kee inaafan jarreen kana jireenya kee irraatii fageessuu qabda. Yoo milkaa'uu barbaadde yaada kana fakkaatu argachuudhaa fi foloo gochuun dagatinaa. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Galatooma. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu? Amma kana isinitti dubbachuu barbaadu seerota hariiroo torban isinitti maakun galatooma isa tokko tokkoon ilaalu. Inni tokkoffaanii seerri tokkoffaanii yeroo hunda haasa'udha. Yeroo hunda nama wajjin hariiroo dhaabbanne sana yookiis nama wajjin gaa'ela keessa jiru akkasuma immoo nama jaallannee jiru sana wajjin yeroo hunda haasa'uu qabnaa jechuudha. Seerri inni lammaffaa akkuma beekamu hariiroo keessa rakkootu baay'ata akkasuma lolatu baay'ata argumentii falmiitu baay'ata waan ta'eef lola sana yeroodhaan furuudhaa fi akkasuma immoo bifa suuta jennee furuu yookiis bifa bilchina qabuun rakkina sana on taayimii furuudha rakkoo uumame sanaa jechuudha. Sadaffaan seera hariiroo keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e gaafa nama sanaa wajjin haasofnu bilbila keenya lafa kaa'uu qabna. Bilbila keenya lafa keenya nama sanatti fokosti goone nama sanaa wajjin waan mari'annu mari'achuu waan haasofnu haasa'uu waan furuu waan dhiisuu qabnu dhiisuudha jechuudha. Eenyu wajjin haasa'uu qabna nama sanaa wajjin bilbila. Namoonni tokko si dhaggeeffachaa bilbila tuttuqu. Bilbila gaafa tuttuqan jechuun attention isaanii si bira hin jiru. Maalirra jira? Bilbila sanarra jira jechuudha. Kana jechuun vaaliyuu nama sanaa gadi buusnee jirra jechuudha. Innis haa ta'u isheenii yeroo walii wajjin haasa'an bilbila isaanii lafa keessanii bilbila keessan lafa keessanii walii wajjin haasa'uu qabdu jechuudha. Walii wajjin dubbachuu qabdu jechuudha. Kun immoo maal godhaa? Hariiroo keessan sana baay'ee akka inni ija gaarii godhatu baay'ee akka inni bareedu taasisa. Akkam jirtu? Amma kana isinitti dubbachuu barbaadu gaa'elatti tuun galiin dura wantoota gurguddaa 5 isin beekuu qabdan isinitti himaa. Wanti kun wanta baay'ee barbaachisaa fi qorannoo adda addaadhaan mirkanaa'edha. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Wanta kan aga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Baay'ee isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Inni tokkoffaanii namni sun godaannisa inni qabu godaannisa jireenyaa yookiis tiraawumaa jenna. Kana dura mudannoo isa mudatee ture, rakkina isa mudatee ture, adagaa isa mudatee ture yookiis wanta sammuusaa keessa taa'ee godaannisa itti ta'ee jiru tokko gaafattanii baruu qabdu jechuudha. Maaliif hariiroo sana keessatti baay'ee isin fayyada waan ta'eef. Lammaffaa seenduubee nama sanaa, seenaa nama sanaa, haala inni kana dura hariiroo itti dabarse, kana dura nama inni wajjin ture sana sirriitti qulqulleeffannee beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan akkaataa namni sun itti guddate yookiis laayif istaayilii nama sanaa beekuun barbaachisaadha. Akkamitti guddate? Haala akkamiidhaan guddate? Isa kana sirriitti gaafachuu qabna jechuudha. Inni arfaffaan waan namni sun jaallatuu fi wanta namni sun jibbu beekuun baay'ee bareedaadha. Inni shanaffaan nama sanarra liqii jirullee beekuun gaariidha. Liqiin irra jiramoo namni sun liqii irraallee bilisa akka ta'e yoo barree baay'ee barbaachisaadha. Inni itti aanu maatii nama sanaa beekuun akkaataa maatii namaa sana beekuun maatiin sun immoo akkamitti akka guddisan beekuun hariiroo itti seenuuf baay'ee barbaachisaadha. Yaada dabalataa argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Koppii liinkii godhaa. Akkaawuntiin koo kun baay'ee limiited ta'e waan jiruuf hiriyoota keessan nama 5, 10, 15 fi sheer gochuu hin dagatinaa. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu? Amma kana isinitti dubbachuu barbaadu seerota hariiroo torban isinitti himaa kun warra hariiroo keessa jirtan
akkasuma wal jaallattanii jirtan akkasumallee warra gaa'ela keessa jirtan illee baay'ee waan isin fayyaduu fi seerawwan kana hojiirra yoo oolchitan baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Galatoomaa isa tokko tokkoon ilaalla. Inni tokkoffaanii seerri tokkoffaanii yeroo hunda haasa'udha. Yeroo hunda nama wajjin hariiroo dhaabbanne sana yookiis nama wajjin gaa'ela keessa jiru akkasuma immoo nama jaallannee jiru sana wajjin yeroo hunda haasa'uu qabnaa jechuudha. Nama kabajamaa yookiis nama jaallatamaa fi nama barbaadamaa ta'uudhaaf tooftaawwan arfan kanaa fayyadama. Tokkoffaa biizii of gochuudha yookiis nama akka salphaatti argamu ta'uu dhiisuudha. Hojii dhabuu dandeessaa garuu akka barbaadamtuuf jaallatamtuu fi biizii of godhii nama akka salphaatti argamu ta'in. Lammaffaa waa'ee kee baay'inaan hin haasa'in yookiis waa'ee kee nama amansiisuudhaaf hin rakkatin. Ani akkasiidha, ani nama akkasiiti, barnoota akkasiin baradhee jira, kanan qabaa, sanan qabaa jettee nama amansiisuu hin rakkatin. Waa'ee kee xiqqeessi haasa'e. Sadaffaa karoora kee gara fuulduraa waan amma hojjechaa jirtu, waan hojjechuudhaaf deemaa jirtu kaayyoo kee nama kamittillee hin himini waan sana hojjedhuuti namootatti agarsiisi. Arfaffaa bakkeewwan bashannanaa, hoteela akkasuma kaafteeriyaa adda addaa taa'itii kitaaba dubbisi. Galatooma. Foloo yoo gootan viidiyoo koo lammataa argachuu dandeessu. Foloo gochuu hin dagatina. Gaafa of taatu, ofii kee taatu, daandii mataa keetiirra, karaa mataa keetiirra gaafa deemtu, gaafa akka namni jedhetti socho'uu diddu, akka yaada namaatti gaafa socho'uu dhabdu, nama hedduu dhabda. Hiriyaa hedduu dhabda. Nama keessaa adda baata. Gaafa nama sirrii taatu, nama dhabda. Nama siif falu, nama siif dubbatu, nama waa'ee kee haasa'uu dhabda. Gaafa ofii kee taatu, gaafa waan keessa kee jiru duwwaa hojjettu, waan gaafa miira keessa kee sitti dhaga'amu duwwaa calaqqisiistu. Haa ta'u malee haga dhumaatti boqonnaa sammuu argachuuf mental satisfaction kan jennu sana argachuudhaa fi nagaa argachuudhaa fi of taatee namoota hedduu dhabuu siif wayya. Ofii kee taatee namoota warra kaan garuu dhabuu siif wayyaa jechuudha. Namoonni baay'een nama dhabuu sodaatanii yoon akkas godhe naman dhaba, yoon akkas godhe bakka hojiitiin ari'ama, yoon akkas godhe akkas ta'a jedhanii eenyummaa isaanii isa sirrii dhiisanii mul'ata isaanii gurguranii ofii isaanii gurguranii akka namaa ta'anii jiraatu jechuudha. Akka namaa ta'anii jiraachuurra of ta'anii jiraatanii gammachuu sammuu argachuu wayii. Amala namoota callisoo afuran sinitti maatii hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa hiriyoota sadii caalaa hin qaban. Lammaffaa hiriyoota sanaa wajjin baay'ee haasa'u, gadi fageenyaan haasa'u. Sadaffaa kolfaa sirrii kolfu. Sababni isaa onneen isaanii qulqulluudha waan ta'eef. Afuraffaa hariiroo keessatti baay'ee amanama. Viidiyoo kana foloon goota yoo ta'e deebinee waliin arginu. Galatooma. Hariiroo keessatti milkaa'uudhaaf kana dura jaalalaan akka miidhamte hiriyoota kee warra ammaatti hin himin. Siin akkasitti fakkaatutti waan isaan garaa sii laafan, waan isaan siif gaddan sitti fakkaachuu danda'a. Garuu akka isaan si tuffatanii fi akka isaan vaaliyuu kee gadi buusan waan taasisuuf kana dura jaalalaan miidhamuu kee ofii makeef qabadhuuti. Hariiroo haaraa jalqabde immoo akka nama haaraatti, akka nama kana dura hariiroo keessan turreetti, jaalala keessan turreetti, akka nama reefuu jalqabuutti wajjin jalqabe. Sababni isaa inni kunis milkaa'aa fi milkaa'umsaa waaqatu beeka waan ta'eef jechuudha. Galatooma. Viidiyoo koo kana foloon goota yoo ta'e deebinee waliin arginu jechuudha. Gaafa isheen baay'ees rakkistu, gaafa inni baay'ees rakkisu, gara waaqayyootti fiigaa. Waaqayyoon kadhadhaa malee gara dubara biraatti, gara dhiira biraatti hin fiiginaa. Sababni isaa warra achi jiranis akkuma warra kanaati waan ta'eef. Galatooma. Yaada kana fakkaatu argachuudhaaf peejii kana foloo gochuu hin dagatinaa. Namni baay'ee si jaallatu erga onnee isaa cabsite illee deebi'ee karaa nagaa, karaa jaalalaa si wajjin haasa'a. Viidiyoo kana fakkaatu argachuuf foloo godhaa. Foloon goota yoo ta'e deebitanii viidiyoo koo hin argitan.